Gabritti raasaa kaayee akka waan isiif yaade mallaqa raasaa kaayee malee yoom isiif yaade. Nama ajaa'iba wanti zabana kana dhiira zabana kana dhiira jedhanii itti heerumuun baay'ee si jibbisiisa. Alhamdulillah ala kulli haal bira darbine. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune amantiif kutaan osoo addan goone jirtu fayyaa qabdu baga jiraata warra afaan kiyya dhageessan guutuunu. Dhugaa dubbachuu fi suuraan kun waa hedduun ajaa'ibe. Waa hedduu irraallee hubattan jedhee yaada. Maaliif jennaani namni tokko osoo jaalalaniitii ofii qabaate maaf mana hin teessifne eega mana teessisee kalaas mana soorachuu danda'a. Yookaan ammootu gizee isin dalagaa barraa laffate akka malitti sa'aatii hirriba isii irraa qooddee fi viidiyoon haala gaarii wajjin haasa'u jirti akkuma argaa jirtan kana. Booda ammoo hoo maaltu kana hunda isa geessise? Dhugaa dubbachuuf dubartiin tun ofii isiitii of kaaftee ofii isiitii of gadhiifti. Irrafti silaafuu kun amma isii yoo taate irrafti. Inni ammoo akkuma argitan cinaanni afaanitti ciniinnataa kun dhaaddachuu jedhama. Wallahi maadre kuni gadhummaadha. Dhiirri akkana gadhummaadha. Fakkeenyaaf intalti shamaraa takka eega sa'aatii kan kee haga xiqqoo kennitee fi kalaa sabibii hirrafaa jettee hirriba ofiitiif deemuudha. Iddoo san keessatti mungkin tasa darbaani namni gariin akkuma anaa ta'ee yookaan nama jaalannetu jira itti murteeffamuun hin danda'u. Garuu ana akka gamataa kiyyaatitti yoo dadhabe kalaas afaan lama dubbisee kalaas hirrafaa jedhee hirriba kiyyaaf deemaa jechuudha. Bilbila keessa taa'aa ooluu viidiyoo yeroo itti bilbilee haasa'uu hin jaaladhullee. Sababni yoo kabajaafillee akkasuma laa jechuudha. Dhiirri gaafaati sa'a 24 bilbila keessa ooltee qaaqaanii ooltee sa'aatii hirriba keetii waliin haasofte eega sanii hin barbaanne eega jaalalli haga nama gahee mana isii keessa taa'udha. Mana isii keessa isaa wajjin taa'udha. Yookaan maal gooti kana hunda namni akkanaa kun asli namni hirriba irraan nama kaasee kun dhugaa rabbii mee isin bakka kiyya bu'aa. Namni hirriba irra akkana nama kaase osoo isiin qaamaan bira jiraatte akka malee karaftu ta'ee akkasuma gadi dhiisaa jechuudha. Akkasuma gadi dhiisa. Amma mucayyoon tun akka malee ciisaa jirti. Qaama satiriin bira fuudhachuu adabu malee akkaataan isiin itti rafaa jirtu akka akkaataa garaa nama nyaatu jechuudha. Miira keessa nama galchaa namni tokko dadhabee haala dadhabbii isiitiin akkanatti rafti jechuudha. Garuu inni ammoo wallaahi xiqqoo isiillee ittiin dhagahamu yoo fidee maal jechuu burkuni hamilee nama tuquu jedhamaa bara. Wallahi laazim aslan namni akkana sa'aatii hirriba keessanii sa'aatii isin dadhabdanii hirriba keessaniif deemu feddan namni akkana isin qabu dhiira iyyuu hin jedhamu aslan. Kalaa sabibati hirriba si qabe deemi isin jechuu qaba ture namni si yaadu akkasi. Kalaas deemi halkan gaarii si nagaa hannaa bulii jedhee geeggeessuu qabaa ture. Garuu haga isin kana guutuu raftu eegee dhugama rabbi abbaa manaati. Wallahi garuu baalageen hin dhabamu. Namni nama waliin haasa'an qofa osoo hin taane garuu abbaa manaan fakkaate maaliif jennaan namni nama waliin haasa'a qaban tokko akkana hin godhu. Osoo godhellee bakka foto ofii tana hin dhoysa jedhee yaadaan akka kootitti hin dhoysa. Miskiina mucayyoon dhugaa dubbachuu fi garaa nama nyaatti. Garuu wallahi ilmi dhiiraa jechuudha warroonni akkanaa kun yoo jiraattan jechuudha. Billahi alaykum niitii teessan eega wanni hin taane isiif yaaddanii viidiyoo keessa bultan taanan gizee isiin dadhabde kan akkana buluu barbaaddan taanaan mana keessan kaawwadhaa. Mana keessanii waa hunda ulaagaa keessan guuttadhaa kaa fuudhaatiin niitii keessan mana kaayaa achitti akka mastaawutiitti ilaaltanii jedhaanan akka dhaamsa kiyyaatitti akka wallaala kiyyaatitti akkasii malee. Kuni namni akkanaa kun namoonni akkanaa kun gagamaan hedduu jira dhugaa dubbachuu fi namummaa iyyuu hin qabu jechuudha. Nama akkanaa wajjin namummaan isaa hin jira jedhee hin fudhadhus beekan akkatti inni yaadu jechuudha. Garuu namni nama raasaa nama waliin yeroo lagizee waliin jiraatu wallahi akka kana hin godhu jechuudha. Nama baalagee irra gadi yoo ta'e malee jechuudha.
gadhee nama gadaanaa jechuudha. Gadaantu gantuu nama kalaas yeruuf injiraa miila gizaawwiin tokko la gizaawwii sayyoo ta'e malee namni kun akkana nama hin godhu. Wallahi garaana nyaatte dhugaa dubbachuu fi amma kolfa malee akka waan na ta'e kanatti natti dhagahame. Garuu jechuun abbaa manaa kiyya nama akkasii ta'eef osoo hin taane mucayyoo tana bakka isii yoo bu'e wallahi garaana nyaatte. Maaliif jennaan kalaas kaa anis dubartii akka isiiti waan jedhee bakka isii yoo bu'e ilaalu isin amshee walumaa galatti ijoolleen shamaraa kenna sa'aatii kennaa fi sa'aatii dalagaa keessanirraa baatanii wajjin xiqqoo haasaa yeroo qabda hagarrimni isin qabuu fi osoo hirrimni isa irratti fudhatee isiniin hin kutini biraa kutaa. Kun amma aarii wayiitti qaba malee garuu natti hin fakkaanne. Aarii wayiitti qaba natti fakkaata. Kuni maaliif jennaan qaruma gadoo itti bahuu fi aloo yookaan gadoo jedhan san itti bahuuf qopheeffatee jira jechuudha. Uuma isaaf mijate garamiin isii tana cabsa nama jedhee mucayyoo bareedduu dhubumbushee tana akkana godhuu yaaleeti. Hirribni aadiidha. Hirriba jechuun namni rafee nama du'ee jedhan. Hirribni rakkoo miti. Garuu ani wanni isinii sodaadhu maaliif beektanii nama gadhee fi gantuu gal'ii akkanaa kana bira dhaytanii gaafa osoo isin yookaan isa bira raftanii inni isin biraa ka'ee yookaan wanta biraatu isin gadhiisaa sodaadha malee kun rafuun aadiidha. Hirribni ija walii qabuun aadiidha. Ansan takkitti isinii sodaadha. Buleen giyyaasumaan of eeggadha. Dhiira yartuu fi gantuu akkana irraa akka of eeydanii jedha dhaamsa kooti aan akkana siyaa isinii dhaama. Ijoolleen keenya ka shamara yaani jechuun qalbiin dhiira kana akka garaa lamaan yookaan albee lamaan hin deemanii jechuudha. Asiin si fakkaata, asiin arraba jala kaa'atanii ka biraa fakkaata deema waan ta'eef ijoolleen shamaraa akka dhiiraallee hin jirti ammoo. Akkati dhiira subdeetiin haalayyatti nayitoo kan kilee irraa dabarsitu hin jirti. Garuu irra caalaan isii miskiinummaa makalee dhalattee deemti jechuudha. Kanaaf bitaa mirga gamanaaf gamana namni kun boru maali jedhaatiin isumayyuu fatanaa yookaan gama akkasitti fatanaa gara hedduun fatanaa laala malee dhiiruma ta'ee qofaa fi wajjin akka argitan bu'aa bayii wajjin hin dabarsina. Bu'aa bayiin haadha manaatiif abbaa manaa ta'uu qofaa miti. Jaalallee ta'uu qofaa miti. Maaliif haasawuma keessattuu nama si baasu jira, nama si hin baasne jira. Haasawuma wajjin haasoftuyyuu jechuudha. Namni gariin kalaas ibnataan qabu waan haasoftuu keessattuu nama ibnataan qabne jira. Akkasii biraan nagaa namoota akkanaa kana biraan like, share, subscribe godhaa faamilii.